waaqayyo ergaan sii qaba kan na dhageessu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin isarraa dhowwamtetti darbita. Sin danda'u danqaaf danqaraatu. Lafanni jiru isa tursuun barbaadde iddoon jirutti hawaara keetti isa gargaaruun barbaadde kaasee tarree namaa isa teessise. Ati iyyuu har'ame bayyaada keerka akeekni waaqayyoo siif raawwatu in teessaa lafa garaan kee yaadee humni kee dadhabisa. Lafa garaan kee yaadee ulaagaan wayirraa si dhaqxe sana hin dhaqxaa. Si dhaalchisa lafa garaan kee yaadee humni kee dadhabisa waan. Waa'ee isaa ol hirkaa fuudhee haasee kadhataaf yeroo horii laattan har'a waama dandeessan yeroo jala buuftan yeroo jala buufnu sigaa si ga'u jedhee namni gaafata. Si beekaa si hin beekuu namni itti jedhu. Waama qabu jala buusaa bakka anniisa sana booddee. Namicha sanaaf waanuma qaban laatanii darbu turan. Nama saayitii sadiitti namicha akka na gargaarannaan horii jala buusee darbetu saayitii sagalitti nama ol daakee deemu. Nama saayitii sadiitti waan xiqqoo tokko jala buuse miilla naaf arge. Mudhii ol isa ganamaatti mudhii gadi ta'uu didi. Kanaaf iyyuu waldaan guutuun inni tokko isadha inni tokko isa miti. Nama guyyaa tokko namni maqaa isaa dhahee hin beekne waaqayyo waldaa guutuu wal gahii teessise.